Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Coba, lagi baka aku mah so gede Eropa sana tibu mata dia mah coba dia mah tadi kung kayak suku mah Anangga paltampata kabena lukuba manatinin wanti hundumtuu dukkanaa'eera abdiin hin jiru mana isaa keessa taa'ee ooluu dadhabu inni kaan mana isaa keessatti gaafa du'u mana keenyatti garuu lubbuun baay'ee bakka siapa dapat lagi kalau tuh terus orang karun kota hari kada kota berkasa baru kisah maka Yesus Kristus ini pada rumah kami nagaan rumah kami si harga tuh tiga Kristus ini jadinya kayak besar arta kasih bijan jadi kisah kapan jadi kisah berapa jadi kisah pasti banera berapa sih banera ujian baru kira kira ujian mana rati bayi tapi nagaan caru pada kiado nagaan dua barbarista banam para fide kottu badhaadhumma ulfina caalu nagaa caalu jireenya caalu qote bulaan sirraa kottu barbaristi baneera har'aa kaase badhaadhummaan si ilaaleera badhaadhummaan si eebbiseera balbalaa rasti baneera boqonnaa sirra kaa'eera nagaa sirra kaa'eera eebba sirra kaa'eera jireenya sirra kaa'eera fayyina sirra kaa'eera barruu kee roomasha kaa'eera callaa gaarii kaa'eera ameessa kaa'eera biseera mana kee eebbiseera jireenya kee eebbiseera karaa kee eebbiseera bara kee eebbiseera hafuura kee eebbiseera foon kee eebbiseera karaa kee eebbiseera bultoo kee eebbiseera badhaadhummaan si eebbiseera jireenya kee eebbiseera karaa kee eebbiseera maqaa Yesuusin si eebbiseera ulaa waaqaa sitti baneera galata haaraa sirra kaa'eera eebba caalu sirra kaa'eera kottaa gaa'elorqan maatii mana ijoolleen masraan kottaa kan isin kadhatameen as kottaa eebba sirra kaa'eera mana kee eebbiseera bultoo kee eebbiseera barattoon asirratti barabaa si eebbiseera ulaa waaqaa sitti baneera mana kee eebbiseera ariifataa kottaa sana bultoo kee eebbiseera mana kee eebbiseera jireenya kee eebbiseera karaa kee eebbiseera hafuura kee eebbiseera ulaan sanattaa banamu sammuu keessan baneera baradhaa dooktara ta'a investara ta'a raajii ta'a dibamaa maqaa Yesuusis ni eebbiseera ulaan san irratti baneera ulaan sanatti abaarsan irraa kaaseera duuriyummaa san irraa kaaseera bishanagummaa san irraa kaaseera eebba dhuman qabne san eebbiseera sammuu keessan haa banamu qabxii gaariin inni mana waaqayyoo jaaru beekumsi gaariin eebbiseera ulaa waaqa sanatti baneera sammuu kee eebbiseera baradhaa nama ta'a karaatti kana fu'u hafuuri karaatti of sirraa ka'u jireenyi gaa eebbifamu maqaa Yesuus Kiristoosin isin eebbiseera ulaa waaqaan isin irratti baneera jireenya keessan eebbiseera harka isa ol qabadhaa waan haaraa fidaa kottaa wanta amma dubbatan sun gubbaatti raawwatamu qote bultootaaf horii lubbuun deemu callaa gaarii naggaadotaaf bu'aa gaarii barattootaaf qabxii gaarii agargaawotaaf dibata gaarii kottaa agargaawonni isin eebbiseera ayyaanaan ka'a lallabaan ka'a dibataan ka'a barumsaan ka'a humna wangeelaatiin humna fayyinaatiin ka'a maqaa Yesuus Kiristoosin ka'a abiddaan ka'a dibamaa ka'a maqaa gooftaa Yesuusin ka'a abiddaan ka'a lallabaan ka'a raajummaadhaan ka'a faarfannaadhaan ka'a geggeessummaadhaan ka'a qulqullummaadhaan ka'a dinagdeedhaan ka'a dibata haaraadhaan ka'a ulfina haaraadhaan ka'a maqaa
maqaa Yesuusiin. Galanni siif haa ta'u. Efnoo facaasaa roobii waaree booddee kamsaa jimaata guyyaa guutuu kan nagaduuf balbala kan qotuuf ija gaarii kan baratuuf qabxii warra gaa'ela isaanii keessa jiraatanii fi tokkummaa dinagdee jaalala barattoota irratti agalgaa'ota irratti qotee bultoota irratti mana kee irratti jireenya kee irratti karaa kee irratti oolmaa kee irratti harangamaa rakkisu harka Waaqayyo ciree kaaseera. Inni siin mormuudhaaf kan ba'e dulqabaa dibata keessan sirriitti godheera. Bishaan dibataa baattu kanaan, bishaan dibataa dhugdu kanaan, bishaan dibataa dibattu kanaan diinonni kee akka muka bakkaannee lafa jiran guutummaatti goganii argaman. Gabaa keessaa ari'ee isaan baaseera. Ana gadan garuu fuudhanii hin galin, afacaasan garuu biqilee jallaatin, abaratan garuu qabxii hin argaminiif, gaa'ela dhaabbatan ilmiif intalli gidduudhaan bahin kan siin morman gogaa ta'ani maqaa Yesuusiin.